Situna jala jira moo maaliin gadi ilaala? Hin dubbatin inis hin dubbatin akkuma booniyyaa kanatti siin jedha labbaan tamaamu irra jirte yes. Zim jadi tahu jadi. Booniyyaa muuzii duraa sanatti barcallee juga. Akan. Jeesanii bal. Wadaajni abbaa tamaa. Arra dabbaraadhaan hunji abbaa tamaam. Arawajan nube ergaatitiin jara laal. Tagadina dabbari tawlidana naari sikkati. Tawlidu way muza jibbitu laal namni muza nyaate way yaami muza. Namni isa nyaate way waa tole way gammachiisaa jettee farsite wallahi maasha Allah. Arra bakka arawajatin bitete ambasu. Dumarratteega. Itti adabsiifadhu hangasuma boodan adabsiisa. Himaa qixaati keessan. Andeenyaa qixaat shaawar jibu. La. Ilaali qabxii 9,000. Kanaaf jennaan laal qixaati duratti sanuu sukkaara nakka haa jira kan ol kaatanii gatteettan yoo diddan waliin guba inni kabaabara. Walaa qaba jiru. Ani faarsetan jira baran kayasi. Ol kaatanii gatteettan. Yoo barbaade qixaati Namitti ol kaatanii gisee gatteettanii amma kotta shaaworii galamaani. Qixaati lammaffaa. Abbaatan shaaworii waan jedhamu keessaa baasan inni shaaworii osoo achi gubbatti miliyoonni tokko jiraateen gara. qayyariidhaan shaarii qayyariidhaan namatiisa halkan biyya abbaatamaan namni halkan garaa jirtu ati achichi jedhaiti halkan garaa Abayaan afachuudhaan kattaa antartu achira hafatu. Aadafaat qixaatii tokkoffaa gisee 10 lafarra gangaladhaa akkana lafa. wayi baatolte Gangaladhu sorry. Qixaatii lammaffaa bishaan liitirii tokko isin lameenuu as keessatti gadi naqadhaa. Qixaatii sadaffaa mataadhaan dhaabadhaa. no isaan shamarranii mataa irraa qayyan no biyya keessa jirra mootummaan akkanatti zabxaan nutti kannaan ta'u sabu Qammasee waan mootummaa qammasee arge kun akkana seera beeka qammasuu qabda atiin kun laal qammasuu qabda dhugaa rabbi. Kawaayee seera qammasee arge akkana waa'ee seera haasa qammasuu qabda abbaatamaan. Qixaatii arfaffaa bishaan asirratti naqadhaa. Girmaash liitirii asirratti mataarratti naqa. Ayyee kootu shiboorsi hima. Ayyee addabamii kan achi boodan boniyyaa adaba. Hangas erga. Dhageeffadhu abbaatamaan tokkoffaa bishaan garaa keessa naqadhatte lammaffaa bishaan mataa gadi naqadhatte mataa gad naqachuuf garaa keessa naqachuun illee takkaadhaan jijjiirta. Ka lammaffaadhaa moo qixaatiin gangaladhu bakka jette sanitti gangaladhu shaaworii seenii achi garagaliiti akkas godhi qixaatii akkasiisan never ever in godhuan sorry dhiifamnaa ta'e. Okay. Qixaatii salphaa qixaatii arfaffaa geemii ija keessan hidhattanii isin lameenuu ofirraa gadi buttanii geemii istaartii eega gootanii booddee ija hidhattanii hanga taphni tokko dhumutti akka kanatti teessu. Duudaas deebistanii. Tapha tokko guutuu dura hidhadhaa ija. Akkanatti ijjatee sanii dhaati achi gara galaataa. Yes. Akkan. Isin lamaanu. Qixaatii shanaffaa filtaran isin kennaa filtara sana keessa teessanii nu faarsitu. Qoy isa gangalannaan jijjiira. Filtaran isinii kennu keessa teessanii ana faarsitu maamma bayaaniin faarsitu. Meeti filtarii? Kunoo. Infaarsu hidhadheen achi garagara malee.
ana faarsi maama bayaanin dhiisi. Lafti faarsuu midhaan booniyyaa addettan adaba haadha baatee adabadhu irraa bayi. Zimban. Kannii haadha baatee. Kunoo. Qabadhu. Mana kana foodhaa naa godhadha. Ililli bagan Yalla, okay. keessanuu mana kana foodhaa godhadha. Ergi tapha tamam. Haadha baatee erga. Maaf geemi kanas anaan ilaala kana ka fudhadhu. Itti himi ati itti himi abbaa tamaamitti. Kunoo filtarii kana fudhadhu. Tapha erga abbaa tamam. Booniyyatti himi qixaatii. Maan rakkan. Itti hime booniyya kamiin filatte ati? Ayyee qixaata tokkoffaa. Qixaati tokkoffaa suuraa xiyya. Ibduubas asii sinni keessa Facebook irratti. Booniyya fudhadhu kan filtarii kana qabu. Tokko jedhu. Tokko. Abbaa tamaam. Ati Abbaa boona tamaa. dhugaati ati niittoo daba anaa ta'u daba. Abba dhugaati. Abbaa tamaam inni booniyya ofii qaxxaaraati jedhisimee dhiisi. Gubanni. Wayyi. jedha, gubanni. Bojaarsi osuma nan jaa ittuma deemaasi uumata. Yoo barbaade qolleetta taatu. Ishi amma Ay. jedhi akkiyoo. Baay'ee qixaatiin lammaffaa wanta horiidhaa san kaayyatta gaafa horii san. Kana asatitti himi inni ati heloo. Qixaatiin sadaffaa ijatee tan akkanatti hidhatteeti guddaan irraa achi garagalta gadoo. Qixaatii fudhadha. Ana faate qixaatii fudhadhu. Allaqa. Dhumatee tapha sadeen kana qofan sii kennu qixaatii sadeen kana qofa. Okay, ija kiyya hidhadhee achisin irraa garagara. Baay'ee Kai taa'een garagara eessatti hin kaa? hidhadhu gammaan tan. Wanni geemii erganneetu taphannaa? Fayyaa geema ergi abbaatti tamam. Ana faate qixaatii fudhadhu. Ni fudhatti geema ergi. Ni fudhatti jaan argaa jirti waan ta'eef. Geema ergi abbaatti tamam. Jalla taaptaabni na godha taaptaabii itti mudda. Taaptaabii itti mudda. Kai Ni fudhatu hidhadhaa? Lucu sirriitti hidhu gixxiin gad. Laa. Taaptaabii itti mudda faamilii xiyyaadha. Taaptaabii miiliyoona naa galchame taaptaabii kana lakkuma 300 fi. Ana faate qixaatii fudhadhu. Booniyya fudhadhu qixaatii. Kanatti hidhate. Ni hidhamu ofitti nuffisa. Ati kiyya hidhu achi gaggaragaluu haati baatee kaayyatee jirti yookaan filistirii. Ana faate na faarti. Na faarsi haadha faate. Baarsi yoo kitaaba kiyya fudhatteera hoo jaarsa kana namticha nafaan kee walitti qabisaata hin ta'u. Wani akkasii miti. Haadha faateeti Ija qofa hidhu. Yaala Allahin. Mamma bayaan haadha faateeti. Haati faatee na faarsin jedhaa jira haadha faateetiin. Boni hin ta'u wallaa kitaaba filan. Hin ta'u waan abbaa nani dhageessamti hin ta'u. Siliitti qixaatii fudhadhu. Deebi'eet booniyya deebi'eet. Akkanatti walitti marii akkanatti ija hidhuun siin jedhe. Ija kee hidhi ija. Ija qofa achi garagalii taa'e. Fudhadhu qixaatii. Haadha baatee kaayyadhu. Ishi. Kaayyadha. Ergii babbaat tamam. Faamilii Fudhadhu haadha faatee irraa fudhadhu. Faamilii ijoolleen tiyya taphata. Kana baallaa ta'uu godhama. Hin ta'u walitti Maal? margaa'oo hin ta'u. Haadha faatee na faarsisamoo nan faarsin. Argaa istaaf ta'uu Wani maaliif akkasii wallaa walillee hin ta'u. Hin ta'u. Booniyya akkasuma. Hin ta'u laala akkanatti ol Ija qofa waan namatti taphatutti irtisimiyyaan. Waan ijaan argaa jiru kooti maal taate qoye? Akkanatti hidhan